Dura dursoo warra obboleeyyan keenya warra biyya Kanadaa keessa jiraniif oduu haaraan qabaaf warra biyya Kanadaa keessa jiraniif. Warra biyya Kanadaa keessa jiraniif Kanadaan programma haaree baaftee jirti. Programni kuni kan akka gartee group 5 dhaati. Qacelloon dhageeffadhaa warri gartee Kanadaadhaa obboleeyyan family saayiban fira qabdan itti himadhaa. Programni kuni program akka group 5 fakkaata. Programa kana takka dhaaba taata, takka gartee warra amantii taata, takka masjida taata, groupuma feete taate maqaan kee gartee maqaan kee akka groupitti register tahee jiraate akkasitti baqattoota nama tokkorraa ilaa hanga gartee nama 5 fiduu dandeessa. Kuni programa haaree Kanadaan baqattoonni gartee akka Kanadaa dhufaniif kan gargaaraa jirtu jechuu. Akkuma gartee group 5 tti programni kunis waa ogguu nama fiddee bikka jireenya isaanii hujii barbaachisuu ammaasis waan biraats gartee nama fide kanaatu gargaaraa jechuu. Groupii fidde kanaatu gargaara. Saniifuu namni keenya kan gartee biyya baqaa jirtan firootan keessan saayiboota keessan nama beeytanitti himadha. Programa kana keessatti daddafanii itti hirmaatanii akka isin fidan. Programni tokko kana akka malee gartee programa ammaan tan eegalame sanuu it's a pilot program jaaniin. Pilot program jechuun gaa programa haaree programa duraa jechuudha. Nama hedduu fiduu barbaadan. Kanarratti gartee mootummaan waan waraqaa laaffisuudha irratti akka malee nama gargaaruuf deeman. Okay? Anuma dhageeffachaa taap godhaa share godhaa walii dabarsa. Odoon gartee keessan kunne ammaasis programa biraa gartee kanuma Kanadaan qabdu tokko programa kana isiniif himuun barbaada. Programni kuni economic mobility pathway jaaniin. Kuni programa biraati. Okay? Hundi keessanuu na dhageeffadhaa. Kuni programa biraati. Economic mobility pathway pilot program. Pilot program oguu jaan hunda programa haaree jechuu. Programa haaree kan namni itti fayyadamuu qabu. Okay? Na dhagayaa jirtaniimi? Shaashaa jaa na dhagayaa jirtaniimi? Programa haaree. Programni kuni namoonni gartee it's an economic mobility pathway jechuun isaanii maali? Nama gartee rakkoo politikaa qabaatee baqachi jiru odoo hin taane nama gartee economiif jecha hujii bareedduu barbaadachuuf jecha jiruu isaanii jijjiiruudhaaf baqatu jechuu. Okay? Warra akkanaa kanaas gargaaruuf programa haaree Kanadaan qopheessitee isin eegaa jirti. Yoo barattee kolleejii irraa digirii qabaattee graduate gootee muuxannoo qabaattee ammaasis biyya keessa jiraattus biyya alaa jiraattus waan adda addaa gartee muuxannoo hoo qabdu taate akkasuma san muuxannoon teetun gartee experience wajjin deemuu qabdi. Yoo ha qabaattu taate Kanadaan simachuudhaaf qophii irra jirti. Programni kuni itti fayyadamuu dandeessan. Warreen gartee ani kanattiin digirii duraa qaba, digirii lamadaatiin qaba, accountingin qaba jettanii waan adda addaa gartee barreessaa jirtan hundinuu programni kanaa kuni gartee isin laallata, isin gargaara, itti fayyadamuu ni dandeessan. Tanaa fi tana jidduutti waan gartee hubachuu qabdan takka taniin isinii himu. Programoonni kun maallaqa charge isinin godhan. Programa bilaashiiti. Saniifuu programa feetan online gubbaara barbaaddanii kee isin apply gootanii maallaqa kafaltaniif tokkollee nu hin jiru. Programni kuni yoo maallaqa isin gaafate programa tartiibaan anammaan tana isinii irraa himu jiru kanaa miti jechuu. Wanni isin itti kafaluu qabdan qoftiin yoo websaayitii
canada.ca qofarratti kafaltan sanuu application keessan eega guuttatanii accountii teessan jaarratanii booda wanni kafaltan yoo jiraate hogguusan kafaltan. warreen gartee qarshii 50 kafalinaan jaan qarshii 100 kafalinaan jaan waan kana warri jettanii gartee gaafiidha akka gaafitti dhiheessaa jirtan san hundinuu soba ta'uu websaayitii sobaa ta'uu beeka bikka gartee websaayitiin kan nama nyaachuudhaaf deemu hedduutu jira san ammoo isinitu ofirraa eeguu qaba. Gama gartee telegraama kiyyarratti linkii kan gartee economic pathway kana maxxanseetiin jira itti fayyadamuu dandeessan. Gabaabinumatti linkuma san qubaan xuyxanii peejii irra isin geessa akkasitti itti fayyadamuu dandeessan. Prograama irraan deebi'a. Prograamoota kana maallaqa itti kafaltanii miti. Warri gartee adda addaa isin nyaachuu ni danda'an sanfirraa eega. Warri gartee websaayitii adda addaa websaayitii gartee nuti Canada isin geessin afaa jaanii itti tolfatanii gartee nama nyaatan hedduutu jira waan akkasii sanfirraa eega. Garuu immoo prograama gartee kan economic pathway kana akka malee gartee waan biitituni itti nama hedduu fiduu barbaaddu amma prograama isaanii kan bara 2025 to 2027 keessatti immigration level jaanii kan gartee lafa haayan keessatti irraa dubbatanii jiran. Yoo xiqqaatte applicationoota dhufu garteedhaan na duuba gartaniimi nama apply godherra parsantii 80 si galtee parsantii 80 fiduu barbaannaa takkaa processa godhuu barbaannaa jaanii dubbachaa jiran Kanadaan parsantii 80. Kana jechuun yoo namni 100 prograama kanarratti hirmaate nama 100 san keessaa nama 80 fiduu barbaadan jechuudha. Kuni akka malee gartee waan guddaadha. Akka malee waan guddaadha. Waan itti fayyadamuu qabdan walii daddabarsaa information kana walii himaa namni keenya itti haa fayyadamu. Keessaafuu biyya keessaas haa jiru biyya alaatis biyya baqaas haa jiraatanii. Even warri Yurooppii keessa jirulleen prograama kanarratti itti hirmaachuu ni danda'an. Maaliif kuni kan ikonomiidhaati. Okay? Kan refugee teamiti. Ati hujii barbaada deemtaa jechuu. Jiruu bareedduu barbaada deemtaa jechuu. Warri kaan ammoo ka asaayilamaa gartee kan rakkoo politikaa qabu rakkoo adda addaa warra qabu saniif jecha gartee warra baqatu jechuu. Kana adda baasaa beeka. Itti fayyadamuun isinirra jirti. Okay. Okay, kanarran jira. Okay. Ka itti aanu kan prograama gartee warra kan nama durarratti dubbaddesan kuni kan gruupiin adda addaa nama Kanadaa fiduu dandeessurraa. Gruupiin tuni feetu nam tokkollee taati, feetu nam 5 taati, feetu nama 100 taati, gruupuma haa jaamuun. Ammoo akka gartee dhaabaatti register ta'uu qaban gruupiin hogguu nama fiddu. Hogguu gartee sponsora kana gartee gruupiitu nama fida jechuu Kanadaa nama fidan. Gruupiin tuni eega register taate booda mootummaa wajjini wanta godhan agreementii godhan waliigaltee godhan. Waliigalteen isaan godhan waan laaftuudha. Nuutu gartee nama biyya tana fidaa jaaniiti godhan jechuu. Biyya Kanadaadhaa. Warri kuni gartee warra amantii kiristaanaa haa ta'u, amantii islaamaa haa ta'u, takkaa'uu gartee dhaaboota community haa ta'u, guruppuma haa ta'u gartee fedhu nama daldala qabullee haa ta'u ni fudhatan. Jarri kuni nama gartee baqataa ta'e biyya fedha keessaa fiduu danda'an. Warri kan ulaagaan waan kanaa hedduu sablaadha. Ulaagaan waan kanaa hedduu sablaa. Akkuma gartee na duba gartan kanatti to become
your organization must include only this point here. Okay? Tanduro Durso have been incorporated a legal organization for at least 2 years. Yero heddu programmonni hedduutu jira Canada keessa kan gartee refugee takau Oromo community fajani warri gartee masjida warri gartee kristiyaana kana qofa odon taane mas dhaabonni biraatis amanu biratti 5OC janini programma gartee maali akkaataa gartee taaksiitiin kafalle kan itti godhatu faatu jira dhaabota adda addaa dhaabota gartee gargaarsaa yaamanii beekaman dhaabonni gargaarsaa sanis baqattoota fiduu ni danda'a innaawa warri afooshaatiillee nama fiduu ni danda'a okay yoo gartee heeraan reejistara ta'anii jiraatan dhaabonni afooshaatiillee nama fiduu ni danda'a baqattoota gartee nama tokko nama shan nama fedhe haa ta'u fiduu ni danda'an gabaabinumatti okay itti aansuudhaan be physically located in Canada. Office ni khe takau dhaabni khe Canada keessa jiraachuu isaati. Sadaffaan ammoo be interested in and capable of sponsoring more than 5 refugees or refugee families 5 refugee families per year. Takau refugee shan takamo family refugee shan lal nama refugee shan family refugee dashan nama wana dadda techu takka nama shan amatatti fidu takka ammo family shan amatatti fidu datti garte if qopheessu danda'u qabda sanifu ulaagaan dhaaba kana hedduu akka malee sabloodha namni keenya itti fayyadamuu qabaanis ninja okay kanarratti warri gaafii qabdan yoo jiraatan gaafii teessan barreessaa odoo gartee keessan kunne maaliif akka gartee waan ani ammaan tana haasawaa jiru kanarratti confused taatan hin barbaadu takkaa'u burjaajootan hin barbaadu kan duraasan economic pathway kun ammoo refugee sponsored lachuutu waan garagaraati kan economiidha mataa keetiin godhatta sumaatu jiruu jijjiirachuu barbaadiyattee Canadatti apply godha linkiin isaa telegrama kiyya gubbaarra jira telegrama ga dhaquu yoo barbaadan page kiyya gama duuba bika linkii qabusan linkii oguutu hixan tokko kan YouTube daati kan gubbaa jiru kan telegramaati achi gubbaarratti isinii maxxanseetiin jira itti fayyadama carraan haareen oguu baate kana daddaftanii yoo itti fayyadamtan nagayaan gartee processni keessan isiniif ni tarkaanfata keessaafu hogguu programma haaree baasan kana jechuudha akkaataa itti guutan linkiin ani maxxansee jira telegram gubbaarratti linkii san hogguu tuute achi gubbaarratti gartee accountii banadhu siin jaa accountii asirrani jira asirra jiraatiin ilaala okay asirran jiru garuu immoo linkii gubbaarra jira linkii gubbaarratti accountii banadhu siin jaa accountii san bikkuma kana gama jalaa accountiin jirti gartee yoo gartee asiin bikkuma kana gama jalaatti accountii jira apply for this program waan juutu jira laal akkuma gartee bika kanatti me apply yoo kana apply for the program juutu jala kana jira achuma tuuxaniiti apply gootan keessaafu warri gartee university irraa graduate gootanii takkaa'u degree qabdan second degree warri qabdan professionally warri hojjechaa jirtan accounting akkasumas warri gartee research gootan warri biology dhaan baradhiyettanii gama keessaatiin barreessaa jirtan hundinuu programoota gartee akka kana itti fayyadamuu ni dandeessan okay nama percentage 80 fiduu barbaannaa hogujaan nama gartee apply godhe our goal is to process 80% of applications within our stated processing time okay lal yeroo gabaabduu keessatti
parsantii 80 appilikeeshinoota parsantii 80 fiduu barbaannaa jaanitti dubbachaa jiran. Waan sablaadhaa miti kun. Okay? Okay. Irraan isinii deebi'a ayyee. Okay, irraan isinii deebi'a. Programni na duuba jiru kuni kan Economic Mobility Pathway jaaniin. Economic Mobility Pathway Program jechuun isaanii programa warra professionala ta'e biyya adda addaa jiraatan kan Kanada galanii jiruu isaanii fooyyeessuu barbaadan. Takka income isaanii guddisuu barbaadan. Takka ugartee muuxannoo isaanii tan qabaniin muuxannoo professionala taati jechuu. Saniin Kanada galanii jiraachuu warra barbaadan jechuu. Warra gartee kolleejii irraa graduate godhe, warra kolleejii keessa hojjetu, warra gartee profesoroota ta'e, takka gartee accountingii warra ta'e, akkasumas warra muuxannoo adda addaa qabdan, engineeringii warra hojjetan. Kun hana hundaa'u isin fiduu barbaadan Kanadaa. Saniifuu programa kana gartee ammaan tana bahe, programa haaraa itti fayyadamuu dandeessan. Programa kana gartee namni itti fayyadamuudhaaf gabaabinatti akka gartee Kanadaan pilaana isaanii kan bara 2025 fi 2027 jaanii baasan. Okay? Immigration level plan jaanii kan lafa kaayan keessatti yoo xiqqaate nama apply godhurraa parsantii 80 fiduu barbaadan. Parsantii 80 jechuun nama lakkoofsaan xiqqaadhaati miti. Jechuun isaanii namni 100 yoo apply godhu taate nama 100 keessa nama 80 fiduu barbaadan jechuu. Gabaabinatti akkas. Namni 100 tokko yoo apply godhe 100 keessa 80 fiduu barbaadan. Gabaabinatti. Kana jechuun yeroo isaan kana keessatti gartee murteessan yeroo gartee processa kana hanganaa fi hanga kana gidduutti inni fidnaa jaanii murteessan keessatti nama kana fidanii jechuudha. Okay? Saniifuu walii daddabarsaa namni gartee yeroo ammaan tanaa rakkoo adda addaa keessa jirtan kan hojii dhabdanii gartee hojii barbaadaa jirtan kan biyya baqaa keessa jirtan itti fayyadamuu ni dandeessan. Programoota akkanaa kana. Okay? Amma isin galeemi irra deebi'eetiin jira. Oggulaa mafaa irra deebi'ee. Including health professionals. Yes. Canada needs a lot of health professionals. If you are a health professional, business professional, banking, biology, research, not only research, but also engineering. They need all sort of programs and no warakasiti miti gabaabinumatti ati muuxannoo qabaatta laal muuxannoo barnoota eegafitte booda hojiirra jirta takkaa gartee hojiin arkannes ni taata isaan jara kana hundaa'u ati kan warra gartee ikonomiittis ilaalan jechuu ikonomii jechuun isaanii jiruu teewwanni ati jijjiiruu barbaadduuf rakkoo politikaa sirra dhufe odoon taane akkanumatti gartee jiruu barnoota keetii wajjin jiruu bareedduu jiraachuu jiruu ta'e gartee karaa Kanadaa galtee jechuu. Oromiyaa galatomi. Thank you so much. Tap godhaa harka keessanii tap godhaa. Tap godhuu maaliif dhiftan sana dhageeffachaa tap godhuu ni dandeessanii bara. Gurraan dhageeffachaa harkaan tap godhuu ni dandeessanii. Share godhaa walii dabarsaa. Hae. Oduu babbareedduu kanaa odoon isiniimu jiru. Inni irraanfatina share godhaa tap godhaa. Okay.
Tap goda. Okay. Katiyaanu isin yaadachiisuudhaaf waan kana amma durallee dubbadheetiin jira. Qajeelloon na dhageeffadhaa kuni warra Ameerikaa keessa jiraatuuf. The new alien registration requirement considerations to foreign nationals. Warreen biyya Ameerikaa keessa jiraatan kan asitti green cardii gat warra jirtan jechuudha. Green cardii irraa gat warra jirtan jechuun isaanii warra gartee green cardii qabu. Warra asylum apply godhee asylum eeggachuu jiru. Warra heeraan ala biyya Ameerikaa dhufee asylum apply godhee eeggachaa jiru. Warra Ameerikaa dhufee waraqaan isaanii dura expire taate. Warreen kun hundinuu warra gartee DHS takkaa'u Homeland Security website isaanii irra dheeyxanii alien registration requirement kan godhaniitu jira. Achi dheeyxanii register if godhuu qabdan. Kuni gartee April 15 booda hojiirra oolee jira. It became effective after April 14th, I think. April 14th booda hojiirra oolee jira. Saniifuu dheeyxanii register if godhuu qabdan. Warreen gartee irraa dubbachaa jiran lawful permanent residents jechuun isaanii warra heeraan green cardii qabu. Individual parole into the United States warra heeraan ala Ameerikaa dhufee takkaa'u as dhufee asylum gaafachaa jiru. Warra heddurraa haasawaa jiran as keessa gartee individuals that are admitted with I-94 warra gartee refugee tillee tahee awwaa Ameerikaa seenan I-94 siiqannan. Jarreen kun hundinuu warra gartee alien registration DHS gubbaarra jiru dheeyxanii kunoola linkii kana gartee USCIS online account asirratti dheeyxanii accountii banatanii achi gubbaarratti linkii kana gartee USCIS online account asirratti dheeyxanii accountii banatanii achi gubbaarratti registration keessan xumuruu qabdan. Yoo kana hin goone taatee kararratti qabamamtan taate rakkootu isinirra dhufu. Yoo kana odoon goone green cardii apply gootan rakkootu isinirra dhufu. Kana odoon goone citizen apply yoo gootan rakkootu isinirra dhufu. Jara kana check godhan. Okay? Kana qacellotti beekadha. Quba qabaadha. Irra deddeebiitiin isin himaa ture. Amma durallee isin himeetiin jira kana ammallee quba qabaadha. Sarah, no economic mobility pathway kan nama yuuti. Okay? Refugee qofaa miti. Nama yuutu itti fayyadamuu danda'a. Inumaatu isaan warra refugee hin ta'in barbaadanii irra hedduu. Ammoo warri refugee ta'es apply godhuu ni danda'a. Guddoon isaa warra gartee jiruu isaanii jijjiiruu barbaadan. Economiidhaaf jecha warra baqatu jechuu. Economiidhaaf jecha. Jiruu bareedduu jiraachuuf jecha. Okay? Warra akkasii sanirraa dubbachaa jiran. Professional driver yoo taate, yes. Professional driver yoo gartee certificate wayii qabaatte. Certificate si barbaachisa. Yes, European rice apply godhuu ni dandeessa. Okay? European rice. Bikkuma feete jiraadhu ati jiruu tee jijjiiruudhaaf fadhinnaa qabaannaan program sanii fayyadamtee karaa Kanadaadhaa galuu ni dandeessa. Okay? Yoo fira Kanadaarraa qabaatte tokko
karaa gartee ikonomikii kanaan yookaan barnoota cina qabaatee si godhuu ni godhattee gartee isaan akka sponsor si godhuu ni dandeessa. Yoo san hin taane immoo proogiraama kaniin gartee gruppiidhaa hajeessan san irratti gartee hara saniin akka si godhan gaafachuu ni dandeessa. Proogiraamni kuni canada.ca gubbaa irratti argama. Linkiin isaa telegiraama kiyya irratti maxxanseetiin jira. Telegiraama kiyya gama duubaa profaayila kiyya gama duubaa dheexaniiti linkii jira. Linkii xuyxaniiti wanta irra isin geessa. Telegiraama takka ammoo yuutuubii kiyya irra isin geessa. Ha telegiraama san xuyxanii achirratti argachuu ni dandeessan. Kanumaa fi kana jidduu yuutuubii kiyyaas dhaqaa subscribe godhaa. Walii daddabarsaa walii himaa. Okay? Akka gartee itti fayyadamtan in irraanfatina itti hima obboleeyyan keessan hundatti hima faamilii teessanitti hima dhaqanii subscribe godhani. Ameerikaanoo maal taate? Godhaa deemaa abshir jechaan olin hagaa godhaa deemaa harkaan godhaa walitti hima. Oduulee babbareedduu yoo dhagoo barbaadan dhaqa godha subscribe godha in irraanfatina wal yaadachiisa saayiboottan keessanittis hima maaliif nuti hundinuu faamilii takka akka faamiliitti gartee akkasitti achirrattis akka wal agarru. Keedoo nam meeqatti himte meeti? Haqa dubbaddu nam meeqatti himte? Moo suma qofaatu subscribe godhe? Nama biraatoo namni subscribe godha jettee yaadachiiftee ni jira. Dubartiin Kanadaa dhufuu barbaaddu keessaan. Goolan dhagaye asirratti gartee namni akka nyaadhamne barbaanna nuti. Nam tokkolleenu maallaqa keessan akka nyaadhamne waan hin taaneef maallaqan kafalina nama gartee isiniin fidaatiti maallaqan kana naa kafalaa isiniin juufis maallaqan kafalina. Prosesoonniin ani isinii himu kuni prosese heeraati. Namni hundinuu apply godhuu ni danda'a. Canada.ca gubbaa dheeytaniiti apply gootan. Kana gartee quba qabaadhaa. Websaayitiin adda addaa gartee apply godhuudhaaf jettanii application guutuudhaaf maallaqa nu gaafatan ka jettanii gartee natti himaa jirtan san hundisaatu soba. Kuni dura dursoo gartee akkaawuntii banachuun websaayitii Canada gubbaa irratti bilaash. Akkaawuntii banachuu qabda. Achi booda proosesa eegalta. Kana quba qabaadhaa. Yoo gartee namni qarshii 100 kafalisiin jee qarshii 50 kafalisiin jee oo qarshii 20 kafalisiin jee oo doolaara 20 jechuu yegizeen qarshii jiru doolaaraan baana hundinuu waan sobaati. Kanadatti gartee kafaluun hin jiru. Linkin akkamitti hojjanne tuqi ilaala ka dura dursoo takka intarneetii keessa reeffadhu beekee maas gartee yoo firewall fi waan adda addaa gartee bilbila keetirraa qabaatte si hojjechuuf hin danda'u. Takka ammoo linkii san koopii godhiiti browsera gubbaatti gartee dhagechirratti paste godhi. Akkasii godhuu ni dandeessa. Okay, waan biraa waan irraanfadhe takka jirana fakkaatti.
Okay. Akkasi ifana fakkaata wanni namaan tan isin himaa jiru kun. No, Sara refugee qofan jenne. Namni hundinuu apply godhuu danda'a. Innawa jechuun warri refugee hin ta'inis apply godhuu danda'a. Isaanumaatu warra refugee hin ta'iniif ha godhaa jiran. Itti fayyadamuu ni dandeessan. Okay. Hayyee irraan isinii deebi'a. Meena dhageeffadha. Taap godha harka keessaniin. Harka keessaniin dhageeffadha. Gurra keessaniin dhageeffadha. Harka keessaniin ammoo taap godha. Walitti hin deemu lachuutu biiziif godhuu ni dandeessanii. Hayyee. Dursoo programma refugee irraa eegalla. Hayyee kan Kanadaadhaati. Kan refugee dhaa hungartee akkana jaa. Sponsorship agreementidha. Okay? Warra gartee refugee akkuma gartee na gubba gartan kana sponsor a refugee gabaabinumatti refugee biyya Kanadaadhaa fiduu jechuu. Maal jechaa jiran? Yoo ati dhaaba taate dhaaba takkaa'u organization tokko kan gartee Kanadaa keessatti register ta'ee oofisa qabaachuun sirra hin jiru ammoo dhaaba Kanadaa jiru taate dhaaba gartee akka warri amantii dhaabatti hizaabaman warri gartee communityidha dhaabatti hizaabaman dhaabonni maas kabiraas gartee warri akka afooshaafaan yoo heeraan jaaramanii jiraatan yoo gartee kan dhaaba nama gargaaru jaanii gartee maqaadhaan if barreessanii jiraatan galmaawanii jiraatan dhaaba jechuu. Jarri kuni refugee nama shanirra amatatti nama shan takkaa'ummoo faamilii shan fiduu danda'an. Sanii olis ta'uu ni danda'a. Hangam takka isaan guruppii gaarii hamma ta'aniitu murteessaadha. Jechuun nama hogguu Kanadaa fidan akkasitti gartee tartiibaan nama kana gartee fidanii hujii gartee barbaadanii fi namni kun akka rakkanne yoo godhan taate akkasitti gartee nama hedduullee akka fidan Kanadaan ni gargaarti jechuu mootummaan. Programni kuni yeroo ammaan tanaa banaadha. Programma gartee haaraa namni itti fayyadamuu qabaa jechuu. Kana gartee quba qabaadha. Kunigaa nama gartee refugee qofaaf. Programni kaan ammoo kanin gartee durarra irraa haasawaa ture economic mobility pathway jaaniin. Kuni programma kophaadhaati. Kun ammoo programma haaraa kunis gartee akkuma asirra gartan gartee pilot programidha. Pilot jechuun isaanii programma yeroo duraatiif akka gartee maaligaa mokkaraadhaaf takkaa'uu iyyeeffannaaf itti ilaaluuf deeman jechuu. Programni kuni ati nama gartee ikoonomiidhaaf jecha biyya Kanadaatti galuu barbaadu ta'uu qabda. Ikoonomiidhaaf gujaan nama jiruu ta'e jijjiiruu barbaadu. Nama gartee muuxannoo qabu. Nama barnoota qabu. Akkasuma san biyya feeta keessa jiraadhu. Ammoo ati Kanadaattiin galaa jettee gartee murteessitee programma kana itti fayyadamuu ni dandeessa. Akka gartee warri programma kana ibsasaa baasan jaanitti we announced in the 2025-2027 immigration level nama gartee warra apply godhe keessa yoo xiqqaatte parsantii 80 fiduudhaaf fadhinnaa qabnaa jaanii dubbachaa jiran. Kuni hedduu guddaadha. Hedduu waan gaariidha. Nama gartee dhufuu barbaadu jechuu. Saniifuu itti fayyadamuu qabdan. Programma kanaa kana. Kan itti aanu warri gartee isin yaadachisuu barbaade warra kan Ameerikaa jiraatuu fi warri Ameerikaa jiraatan kan the new alien registration requirementiin kuni programma mootummaan Ameerikaadha. Mootummaan haareeni tuni warreen green cardii irraa achii gad jiran staatasni isaanii Ameerikaa keessatti jechuu. Warra green cardii qabu
akka gartee tartiiba asirra gartan kanatti tartiiboota bikka kana jechuudha. Asirra kanatti tartiiba gad deemu kana. Warra green cardii qabu. Warra immoo heeraan ala Ameerikaa seenee asitti asaayilama fudhatee process jala deemachuu jiru. Warra I-94 qabu karaa refugee warra dhufe. Namayyuu jechuu gabaabinatti warra green cardii achii gad jiran hunda isaaniitu programma kanarra dhayxanii USCIS dhayxanii itti irratti galmaa'uu qabdan. Akkaawuntii banattanii galmaa'uu qabdan. Akka gartee Ameerikaa keessa jirtan mootummaa agarsiisuudhaaf jechuu. Kana gartee wanni gootaniif booda yoo isin deemtanii citizenship apply gootan yoo deemtanii gartee status green card apply gootan taate asirratti yoo register hin taane rakkoo isinirra dhufuu ni danda'a jaaniti odeessaa jiran. Saniifuu itti fayyadamuutu isinirra jira asirra deetanii akkaawuntii teessan banattanii registariif godhuu qabdan. Wanni kun programma gartee yeroo gabaabduu keessatti eegalame April 15 booda effective ta'ee hojiirra oolee jira. Saniifuu walii himaa itti dhaqaatiti achi gubbaarratti register godhaadhaan isiniin jira. Warri Kanadaarraa process eegaa jirtan process keessan san website isaanii gubbaarra dhaqaati status report isaa laala takaawu status isaa laala programni keessan status qaba online deetanii status isaa laaluu qabdan akkanumatti cal jettaniin taa'ina yoo programni keessan baatii 8 ol ture ama tokko yooge maalirra jiraa waan jiru laaluu qabdan sangartee status jaaniin waan programni irra jiru beeytee yoo teessee eeggattee irra wayyaadha. Akkanumatti gartee yoo hateessan taate programma kee gartee dhugootti atilleen akka gartee irraa fadhinnaan qabnetti mul'achuu jirte jechuudha. Saniifuu jala deemmatanii programmoonni gartee Kanadaas haa ta'u kanuma biyya fedheetu yeroo qaba. Yeroo tanaaf tana jidduutti namni kun inni deemaa jaanii murteessanii jiran. Yeroo tanaaf tana jidduutti nurraa dhaga'uu qabdaa jaanitti dubbatan. Yoo ati yeroon ati isaanirraan dhageenyi gartee dabarte odooti isaanirraan dhageen baatiin 6 baatiin 8 yoo dabarte status programma keetii baruutu sira jira maalirra akka jiru. No waggaa 3 guutuu teessee moo no hin ta'u akkasii miti. Beekuutu sira jira maaliif programni kee waggaa 3 ga'e. Online deeytee information process keetiitiin online gubbaa website gartee Canada.ca gubbaarra deeytee achirratti laaluu danda'uu qabda. Okay? Akkasitti hubachuu sira jira.